إنا لله وإنا إليه راجعون. obboleessi keenya haadha mana isaatiin asiidiin itti naqamee ture gara fuula rabbii godaanee jira. Kadiir Saabiit obboleessi keenya Kadiir Saabiit gochaasuu kanneen isaa obboleettiin tun irratti raawwatteen asiidiidhaan miidhamee yeroo dheeraadhaaf hospitaala guddaa magaalaa Riyaad Al-Shumeysii hospitaal keessatti erga yaalamaa ture. Har'a lubbuun isaa addunyaa tana irraa dabartee gara fuula rabbii deemee jira. Dhugaa dubbachuuf duuti isaadha gadda guddaa fi dhukkubbii qalbii nama cabsuudha. Yeroo inni miidhaa cimaa kana keessa turetti haala inni keessa ture irraa wayyaa'ee ni fayya jennee eegaatiin turreem hawwiillee qabaachaa turreem garuu murtiin rabbiiti waan ta'eef murtiin rabbii hundarra caalaa waan ta'eef har'a lubbuu isaa rabbiin fudhateeti jiram. Rabbiin obboleessa keenyaaf rahmata haa godhuuf jennam qubsuma isaa jannatul firdawsiin haa qananiisum maatii fi firoottan isaa hundaaf jajjabinaa fi obsa rabbiin haa kennuuf jennam. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'aafihi wa'fu anhu وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار.